Guys, feemasoota shamarranii Suudii biyya Suudii keessa jiraattu keessaallee namittiin takka qacam jettee Hullee Yuusuf jedhamti. Duulama geggeeffamaa yeroo kanarra jechuudha. Viidiyoo isii ragaa qabna. Ragaa guutuu waliin jira. Waa isin jettee Jawaar suuraa isi maxxansee jennaan alaabaa abaa uffattee Abiy Ahmed deeggaruu baate. Ana kan na dhibu jechuudha yakka yakkitanii badii balleessitanii gandaa fi siyaasa jala dhokachuun waan barbaade ta'e atiin silaayyuu waraqaan qabdu waan ta'eef namni si beeku namni iddoo kan kee beeku lookeeshiniidhaan yoo dabarsee si fanne malee teetii fuuruu qabtee jiraatta jechuudha. Alaa kulli haal jechuudha. Viidiyoon kan kee ragaa waliin jira. Wanti afaan kan keetii jiga wanti kan keetii albahame jechuudha. Ummata kanneen eenyutu akkana goobse beektanii warra Kaayirooti. Warra Kaayirootitu warra ruuza affeelullee warra hoolaa fi gaala fi nagahaan tiffatullee warri goobsee jedhe dafqaan bultoota warra Kaayiroo kana warra harkanii guyyaa dafqaan bulu warra dafqa fi nyaatu jechuudha. Sorry warra madaabaraa teknooloojii afateeti karaa rakka taa'ee kadhatu. Madaabaraa teknooloojii jechuudha. Bilbila afatee kadhatu jechuudha. So nama hedduu kun warroota Suudi Arabiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessa jiru hunda isaanii warri goobsee jedhe warra Kaayiroo keessa jiru. Namitti tanallee namitti nagahaan ruuza fi dalagattu baasanii geemii taphattu malee jedhanii geemara godhanii namitti mataa tuqanii amma kun hojii malee mana ijaasaa teettee geemitu maatii kadhatan hin jiraatte jechuudha. Nama nagahaan nama fayyaa qabu nama harkisaa dalaguu danda'u mana namaatii baasanii geemii taphachiisanii jechuudha. Kanaaf jechuudha warroon nama cinaa jawaarteettanii bareeda gootanii haasoftan jechuudha. Warroota harka dhiigaa kana warroota viidiyoon isaanii gayyaa'e kana warroota harka dhiigaa kanniini warra geema isaanii irratti jajjabeessaa turtanii jechuudha. Takka yoo jenne kuullee gaafa isin geema taphadha jettee daakuu dibattee dhufte sanii warroota jajjabeessaa turan warra dalga Jawaar ta'ettanii qabamuu qabnee jettanii jechuudha. Hundi keessan jechuudha. Isin beeyna waan ta'eef. Kanaaf shamarrallee gayyaahuu qabdi. Wadhossuun harka walirra qabuun tokkollee hin jiru. Miidiyaa namni ka fayyadamuuf dhiiga miskiinaa jissu yookiin dabaa fi shoo irratti hojjechuuf sun taane itti fayyadamuuf. Kanaaf afaaniin albahuun yakka miti jettanii yoo fayyaddan ta'e isin mataan keessan fayyaa isin hin qabu. Hundi isin afaaniin naxxanii lubbuu keessan irra fida jechuudha. Kanaaf lubbuun kokkee isin galtee gana qullaa fiddan gana barahaa arabaa keessa qullaa akkana fiddan hundi keessan jechuun mana keessaniititti. Keessaafuu warri qaama qabdan dubartii irraa birrii guurtan manatti majmuula manatti ol guurtanii jechuudha. Gana sammuun keessa kana isin qawwisa. Imbaasiillee rabbi isinitti haasa jechuudha. Kanaaf sattaradha afaan keessan ta'a. Haadha hiyyeessaa boochisaa. Sattaradha afaan keessan ta'a yoo isin hin jiran nama tuffattan. Haadha hiyyeessaa boochiftanii dhiiga hiyyeessaa jistanii isin nagaan jiraattan. Nagaa hin qabdan. Dhinninuu jechuudha. Dhinninuu mataa isin qabee isin ofii keessanii ufajjeestan deebisanii jechuudha. Nama ajjeestanii nagaan jiraattan.